Hello, ladies and gentlemen. What's up, guys? How's life keeping with you? How's life treating you? You okay? What's going on? Cool. Today, I gotta have kinds of expression that are mostly used when somebody runs after ladies. Afaan Ingiliffaatiin dhiirri jechuudha. Yookaan shamarri tokko tokko jechuudha yeroo dhiira jala fiigan yookaan immoo dhiirri yeroo shamarra jala fiigu akkamitti ibsina jechuun maaliif akka fiidu hin beekamu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf Ingiliffaan expressionii baay'eetu jira. Baay'ee keessaa immoo muraasa isaa oolmaa laala jechuudha. The first one is ladies man. Ladies man. Ladies man jechuun someone who runs after ladies day and night. Ladies man jechuun mucaa yookaan immoo nama shamara jala yeroo hunda fiigu jechuudha. Yookaan immoo kan shamarraa adda hin baane jechuudha. Ladies man bakka. Inni ladies man jechuudha. Shamara jala adda hin nafu yeroo hunda shamara jala agartaa yeroo hundayyuu shamara jala fiiga jechuudha. Ladies man jechuudha. He is ladies man jechuudha. Kanaaf nama shamara jala fiigu yoo agartan yeroo hunda isaa shamara wajjin dhaabatu taa'u yoo agartan maal ta'in we can say he is ladies man jechuudha. The next one is he is skircheather. Tokkuma jechuudha. He is what? Skircheather. He is skircheather jechuun inni gurdii ari'aa jechuudha. Yookaan immoo qamisii ari'aa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Durba jala fiigaa jechuudha. He is skircheather. Cheether jechuun ari'uudha. Cheether jechuun maal jechuudha? Namicha jechuudha. He is skircheather jechuudha. Inni nama gurdii ari'u jechuudha. Gurdii jechuun maal jechuudha? Gurdii irratti uffata shamara jechuudha. So he is skircheather jechuudha. Sadaffaa he is lady killer. He is what? Ladies killer jechuudha. Inni dubartii ajjeesu hin ta'in maal ajjeesa? Jana jechuudha. Inni hin jana jechuudha. Okay, durba arga hundayyuu maal godha? Jala fiigaa hin jana jechuudha. Kan ofii godhataa jechuudha. He is what? Is lady killer so. Then one brother jechuudha taansaa jechuudha. The next one is he is such a humanizer. He is such what? A humanizer. He is such a humanizer jechuun someone who make this fornication with different slaves jechuudha. Dhiira shamara baay'ee wajjin wal quunnamtii saalaa godha jechuudha. He is what? Humanizer jechuudha. Humanizer na he is such a humanizer jechuun dhiira dubartii baay'ee dubartii garagaraa wajjin jechuudha. Tokkorra kan hin dhaabne jechuudha. Kan garagaraa wajjin maal godhu? Sexy yookaan immoo wal quunnamtii saalaa godhumannaan he is such a humanizer na jechuudha. The next one is he is seducer jechuun kana wal fakkaata jechuudha. He is seducer jechuun dhiira dubarraa adda hin baane jechuudha. Okay, he is seducer jechuudha. Kan shamara jala fiigu kan ari'u jechuudha guys. The last one but not the least one is say that she is trousers cheather or she is panties cheather jechuudha. Trousers jechuun sureedha. Pants jechuun suree jechuudha. Jecha afaan Ameerikaadha. Kun ammoo British jechuudha. Kanaaf she is trousers cheather jechuun akkuma dhiira shamarri takka yoo dhiira jala ka fiigu taate yookaan ammoo bakka dhiirri oolu yoo ka oolu taate yeroo hundayyuu dhiira wajjin yoo kan argamu taate. Okay? Mainan she is trousers cheather nan. She is trousers cheather. Trousers cheather jechuun dubartii surree ariitu jechuudha. Kana jechuun dubartii dhiira jala fiitu jechuudha. Kan dhiiratis kan shamaratis haala kanaan fayyadamuu hin danda'u. Kanaaf kanneen keessaa kam yoo fayyadamtan isinitti tola jechuudha. Comment irratti tokko naaf fayyadamaa. Kanaan ala kabras yoo jiraate please let me know under comment section. Naannoo comment irratti that's all what I have for you for today, guys. Thanks a million for your time and patience. Love you all. Bye bye.